Egaan daawwattoota keenya turtii muraasa booddee walitti deebineerra. Waa'ee dhukkuba sukkaaraa muraasa kaasneerra hubannoof akka ta'utti waan baay'ee nuuf kaastaniittu. Mee egaa dhibeen sukkaaraa yoo namarratti argame yaalli isaa maal fakkaata? Egaa taayipii garaagaraa qabanuun jettaniittu tokkoffaaf lammaffaa qabanuun jettaniittu isumaan wal qabatee immoo yaalli isaa wajjin maal ta'u mala? Akka inni itti yaalamu akkaataa gosa isaatiin wal qabateeti. Gosa dhukkuba sukkaaraa isa tokkoffaa kan yaalamu qorichi isaa qoricha insuliinii marfee lilmoodhaan fudhachuudha. Garuu walii galatti dhibee sukkaaraa yaaluudhaaf wanti hunduu sheer godhan jiru. Tokkoffaa nyaata sirreessuu barbaachisa. Namni akkaataa itti nyaatu akkaataa fayyaadhaaf ta'u akkaataa dhukkuba sukkaaraatiif ta'uuf nyaachuu barbaachisa. Inni lammaffaa sochii qaamaa godhuudha. Sochii qaamaa akka nyaanni qaamaaf bu'aa irra oolu, humna uumu, qaamni ijaaramu akka godhutti sochii qaamaa godhu. Sochii qaamaa hogguu jennu sochiin hunduu bu'aa qaba qaamaaf. Namni dhibee dhukkuba sukkaaraa qabus yeroo hedduu dhibee biraattis waliin qabaachuu mala. Yeroo waa'ee sochii qaamaa dubbannu sochiin qaamaatu gorsa haakimtoota doktortoota nama yaalaniitiin ta'uu qaba. Namni rakkoo adda addaa waan hin qaba ta'eef. Walii galatti daqiiqaa 150 torbaanitti guyyaa 5tti qoodamee daqiiqaa 30 dafanii tarkaanfachuun fayyaadhaaf baay'ee barbaachisaa. Inni sadaffaa dhukkubni kun dhukkuba nama waliin jiraatu umrii guutuu. Kanaafuu beekumsaan uf ijaaruun waa'ee rakkoo kanaa, waa'ee qoricha fudhatanii waan inni namatti fidu. Dhukkubni kun waan inni namatti fidu hundayyuu qajeelatti beekaa deemuun baay'ee barbaachisaa. Kunniin sadiin hundinuu wal bira qabu, gosti hundinuu. Yoo kana jenne booda gosni inni tokkoffaan kan yaalamu insuliiniidhaan. Lilmoodhaan waan rajiijiin insuliin oomishuu hin dandeenyeef seeliin rajiijii keessa jiran insuliin waan hin burqisiifneef insuliinii marfeen fudhachuun dirqama. Akkaataa haakimiin itti nama ajajutti fudhatu jechuu dhukkubsatoonni kunniin. Inni gosi lammaffaan immoo sukkaara kana sirreessuudhaaf sadarkaa sukkaaraatti murreessa. Gosa lammaffaadhaaf maal akka kenninu jalqabumayyuu yeroo argamurraa jalqabee. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkubni sukkaaraa isaa 400 ta'ee yoo dhufe kan nu gorsinu yeroo sukkaarri garmalee akkanatti ol ka'e kana jalqabaaf lilmoo fudhatanii yogguu sukkaarri sirraa'ee booda kara kiniiniititti jijjiiramuun ni mala. Namoonni wanni nutti himan yoo lilmoo jalqabne lilmoo dhaabuun hin ta'u jedhanii baay'ee namni haakimii fa'a diduutu jira hedduudha kun waan mul'atu. Kanaafuu yeroo sanii gadi buusanii dafanii sukkaara san sirreessuun jiruu uf duraatiifis baay'ee bu'aa guddaa qaba. Garuu irra hedduu namaatiif sukkaarri isaa ka baay'ee ol hin ka'in metforminii jalqaba kenninaafi adda dalaalaatumaan akkaataa sukkaara isaanii ilaalaa kiniinii biraas itti daballee haga kiniinii 2-3 goone yoo saniin hin ta'in gara lilmoo deemu jechuudha. Duraan akkuma beektu sukkaara hogguu addaan qoodan tokko ka insuliinii barbaachisu tokko ka insuliinii hin barbaachisne jedha addaan qoodaa turan. Amma sun hafee jira. Aynanni sukkaaraa hundinuu yeroo tokkotti yeroon haa turu malee gosa tokkoffaa keessaa baafnee gosni lammaffaan yeroo tokkotti insuliinii barbaaduun isaa hin hafu. Akkana ka yeroo irgizinnaa ammoo yeroo ulfaa sunis irra hedduu insuliiniidhaan kan yaalu jechuudha. Egaa mee dooktar yaalli godhamu ergi jiraate garuu eeggannoon namoonni dhibee sukkaaraa godhan immoo jiraachuu mala. Warri insuliinii irra jiranis akkasumas warri qoricha liqimsamu irra jiranis immoo eeggannoo isaan gochuuf malan ni jira. Akka namoonni sirriitti hubatanitti eeggannoo akkamiitu dhibee sukkaaraa namoota qaban irraa eegamame? Eeggannoo garaagaraatu isaan irraa eegama. Tokko namni qoricha fudhatu. Qorichi fudhatu kun wanni inni beeku sukkaara gadi buusuudha. Kanaafuu sukkaara nu haasirraa barbaanna malee haadhumuu hin barbaannu. Qaamni waan itti hajamuuf, jireenyaaf waan itti hajamuuf. Qaama keessaa dhume jechuun akkuma makiinaa keessa nadaajiin dhumeeti jechuudha. Hin dhaabanna achi booda duunis argamuu mala sababa sukkaarri dhumuutiin.
Kanaafuu akka keessaa dhumuun barbaannu asirraa hoo barbaanna. Yeroo isaanii eeggatanii qoricha yeroon fudhachuu nyaata seeroon nyaachuu barbaachisa. Akka sukkaarri hin dhumne lachuu wal madaaluu qaba. Nyaanni nyaatamus hangi isaa murtaa'aa ta'uu ka sukkaara likkii malee ol kaasu ta'uu hin qabu ka akka gadi bu'us godhuu hin qabu. Sochiin qaamaas akkasuma. Kuni eeggannoo godhuu qaban keessaa qorichaa fi nyaataa fi sochiidhaan wal qabateeti. Eeggannoon kan biraa hedduutu jira. Namni sukkaara qabu sukkaarri kun adada yeroo nama wajjin turuun rakkoo inni uumaa deemutu jira. Akka rakkoon kunniin hin uumamne eeggannoo adda addaa godhutu barbaachisa. Ija isaaniitiif eeggannoo gochuu qaban sukkaarri yoo haalaan hin to'atamin ijarratti rakkoo fida. Namni dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa qabu waggaatti yeroo takka ija isaa ilaalamuun dirqama. Rakkuma takka iyyuu ijarraa osoo hin qabaatin namni gosa lammaffaa waggaatti yeroo takka yeroo sukkaara argame irraa jalqabee namni gosa dhukkuba sukkaaraa tokkoffaa qabu ammoo sukkaara waliin waggaa 5 eega ture booda ija isaa waggaatti ilaalamuu gorsina. Namoonni gosa dhukkuba sukkaaraa lammaffaa qaban miila isaanii eeggachuu qaban. Dhukkubni sukkaaraa miila irratti rakkoo fida, miilli hin goggogaa, ni baqaqaa, ni madaahaa, hiddi dhiigaa ka miilaaf dhiiga geessu, nyaata geessu yeroo takka dhukkuba sukkaaraatiin wal qabatee rakkoo kanneen fiduu qaba. Kanaafuu kana eeggachuu godhu, kophee isaan qabu godhachuu dhabu, miila qullaa deemuu dhabu, miila dhiqachuu, qulqulleessuu, ilaaluu kuni eeggannoo isaan barbaachisu keessaa tokko. Kan biraa sijaaraa gonkuma xuuxuun qaban. Farsoos baay'essanii dhuguun yoo ka dhugan taate baay'essanii dhuguun hin barbaachisu. Hin hayyamamus rakkoo biraa waan fiduu danda'uuf. Haala onnee isaaniis akkanuma akkaataa hakimiin ajajuun haalota fayyaa wal qabanii kana hunda eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Kanaaf wanni nama barbaachisu yeroo yerootti mana yaalaa dhaqanii haala murtaa'aa ta'een ji'a 3tti yoo xiqqaate hakimiis haa ta'u nama kaluu isaanii jiru mootummaan ramadeega achi kaa'e akka isaan yaalu akka isaan tajaajilu bira dhaqanii duuka bu'ii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota hedduu irratti wanti agarru maaliin yeroo jalqabaanii dhaqu mana yaalaa kiniiniin hin katabameef kiniinii san fudhataatuma ofirraa jiraatu. Sukkaarri fincaan ittiin baay'isini jechuun yookiin dheebuu ittiin finne jechuun rakkoon fidu jechuu miti. Kanaafuu mana yaalaa yeroo yerootti dhaqanii duuka bu'uun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee isin galateeffadha Dooktar. Egaa namoonni yaala kanas hin hordofne akkasumas immoo waan isaan irraa eegamu hin goone dhibeen sukkaaraa rakkoonni fidutu jira. Complications kan ittiin jettan. Namoonni kanan goone yoo ta'e qoricha isaanii sirriin hin fudhanne yoo ta'e sukkaarri isaanii iddootti hin to'atamne yoo ta'e namoota irratti sukkaarri dhibee akkam akkamii fiduu qaba? Bareeda. Dhukkubni sukkaaraa yoo hin to'atamne ta'e to'atamuu jechuun maal jechuudha waan jedhu ibsinii bareeda naf fakkaata. To'atamuu jechuun dhukkubni hammi sukkaaraa hangi isaa ganama osoo hin nyaatiin 90-130 ta'uu qaba. Kanaa ol yoo ta'e hin to'atamne jechuudha. Nyaata nyaatanii sa'aatii 2 booda laalamanii 180 yoo caale sukkaarri hin to'atamne jechuudha. Tuulii sukkaaraa ka ji'a 3 himogloobiin A1C jennee kareef dubbanne saniinis yoo sukkaarri parsantii 7 ol ta'e kunis hin to'atamne jechuudha. Kanaafuu yoo namni kana keessa jiraate rakkoodhaan yeroo dheeraaf sukkaarri ol ka'ee turuutiin dhufaniin namni saaxilama. Inni kun gosa lamatti addaan qoonna. Gosni tokko ka hidda dhiigaatiin wal qabatu jira. Inni gosni biraa ka hidda dhiigaatiin waliin qabannetu jira. Isa gosa irra guddaa hedduu namarratti ka argamu ka hidda dhiigaatiin wal qabatee argamu kana. Hidda dhiigaa xixiqqoo ka akka ijaa keessa amma rakkoo reef dubbanne hidda dhiigaa xiqqootiin wal qabachuu. Agariin ijaa qaroon ijaa nama baduutu mala sababa dhukkuba sukkaaraati. Namoota hedduu irrattis waan arginu. Kaleen nama baduutu mala, hojii dadhabuutu mala. Narvi jennee halkan nama miila nama gubachuu, hirriba nama dhoorguu, akka nama nyaachuu miila keessa deeme haga yoo jilba bira ga'u harkaas jalqaba. Hirriba nama dhoorga. Jiruu likkii malee azaa nama godhu keessa nama seensisa. Narvis nama tuqa dhukkubni sukkaaraa.
Hiddoota dhiigaa gugurdaa keessatti yoo deemtu ammoo dhiiga sammuu keessatti dhiigni itituutu mala. Stroke jenna. Ischemic stroke. Inni kan biraa onneen hiddi dhiigaa ka onnee fi nyaata geessu cufamee onneen dadhabuutu mala. Inni kan biraa hiddi dhiigaa gugurdaan miila keenyaaf nyaata gadi geessu, harka keenyaaf geessu cufamuutu mala. Gaangiriinii fa'aaf namatti fiduutu mala. Peripheral arterial disease jennaani kun argamuu mala. Kan biraa immoo ka hidda dhiigaatiin waliin qabanne ka jenne nama hedduu irrattis ka mul'atu. Namni harkuma isaa kana akkana ol godhuu dadhaba. As bira waan cufamu walitti maxxanii sababa sukkaarri yeroo dhiiraa osoo to'annaa jaleen ooliin turuuf. Qubni kun akkana ta'e akkana ta'uu dida. Akkana goggogee hafa. Harki akkana ta'ee hafa. Dadacha'uu dida yookiin diriiruu dida. Kuni marti dhukkuba sukkaaraatiin wal qabamee waan argamu yeroo dheeraa irratti jechuudha. Bakki dhukkubni sukkaaraan tun hin jiru. Gogaarraa jalqabee lafeetti taree, onnee taree, sammuu turee, ija turee, kalee qaama keenya hunda keessatti rakkoo geessuu waan danda'uuf isa to'annaa jala ooluudhaaf duuka bu'anii akka haakimiin nama gorsutti yaalamuun baay'ee barbaachisaa. Wanni tokko wanni asitti dabalu jira. Dhukkubni sukkaaraa gosti lammaffaan dhukkuba sukkaaraa qofaa miti. Rakkoo sukkaaraa qofaa miti. Dhukkuba sukkaaraatiin wal qabatee dhukkubni dhiibbii dhiigaa yookiin dam giffiit yookiin hypertension ka jennuun kunis wal qabatee waliin argama. Dhukkubni kolesterooliin ol ka'u yookiin qibaatiin dhiiga keessaa ol ka'u kanaan wal qabatee argama. Kanaaf wanni kun hundi wal bira qabatameetiin yaalamuu barbaachisa. Sukkaara qofa amma nama gosa lammaffaa qabuun sukkaara qofa gadi buusanii to'annaa jala oolchuudhaan rakkoo kanneen adda hambisuun hin danda'amu. Wanti kunniin hundi isaanii walitti qabamaniiti ka yaalamuu barbaachisan. Sukkaara qofa to'annee yoo dhiiga dhiifne, yoo kolesteroolii dhiifne, yoo namni tokko sigaaraa ka xuuxu ta'e rakkoon kunniin argamuun isaanii hin hafu. Kanaafuu hundinuu sukkaaras, dhiigas, kolesterooliis to'annaa jala oolchuu, sigaaraa xuuxuus dhiisuu, farsoos baay'essanii dhuguu dhabu yoo ka dhugan ta'e. Yoo ka dhugan ta'e inni jedheef dhuguu dhabuudhaaf wanni namarra gahu hin jiru. Namni yoo ka fudhatu ta'e garuu hamma murtaa'e qofa fudhachuudha keessa barbaachisu. Baay'een sin galateeffadha Dr. Abdurazaaq Ahmed as istuudiyoo Yookoo Doktariitti argamtanii waa'ee dhibee sukkaaraa bal'inaan waan nuuf ibsataniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatooma. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya har'aa waa'ee dhibee sukkaaraa irratti goonee kan haga ammaa ture torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hamma torbanitti gaaffii yoo qabaattan 7024 irratti bilbiluu dandeessu. Egaa hamma torbanitti nagaan tura.